afaan oromiyaa abajaajasa jennee afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaan oromootiin barannee guutanna afaan oromoodha. Yoyya ana dhufu isinin jecha gaafif deebii Jawaar Mohammed wajjin godhu deemna. Jawaar Mohammed wajjin akka gaafif deebii goonu kalee maxxansinee jennaan maal isinii gaafannaa jennaan gaafii hedduuf yaada baay'ee nu barreessanii har'a Jawaar wajjin jirra. Sagantaa kakkan nu qoqooda facaasaa waliin nu gaya gara gaafif deebittu isin geessa na dhufu Jawaar Mohammed. Na dhufan anaana. Ayyee. Gaafif deebii kan keessatti waan kitaaba barreessitee kana hin gaabbuu yookaan ammoo afaan Amaariffaatiin allee tsatsatem afaan Ingiliishiitillee no regret jedhamee qophaawaa jira. Kan irra haasa'u deemna gaafif deebii keessattuu ammoo karaa miidiyaa hawaasaatiin waan hawaasa irra dhufellee waan isaan akka gaafatan barbaadanillee si gaafachuu deema. Gara gaafif deebitti odoo hin deemnen durattuu kitaaba kana dubbisee jira. Kitaaba kana afaan oromootiin barreessite waan qabsoo keessatti siquunnamee dhaloota kan kee guddinne kan kee waan akkasii hedduu irra tuttuqxee jirta. Kitaabii kun jechuun waan akka meemuwaariitii malee guutumaa guutulleetti waan ati jirtu cufaayyuu kaa ibsu ka siyaasa laf kaa'ullee miti. Wanni ansiin jechuu barbaadu kitaaba kana barreessuu fi ka jalqaba dogar gaafittu hin deemne hedduu si galateeffachuu barbaada. Hedduu si galateeffadha. Afaan oromootiin akkanatti wa barreessuun afaan oromootiin seenaa laf kaayuun afaan kanaaf fedhii jaalala guddina afaan kanaatiin waan ati qabdu garsiisa kanaaf guddoo si galateeffadhaa jedhee yaada. Ani barruu hagas gahu nama seenaa ofii siyaasaa barreessee yoo jiraate hedduu yaadadhu. Kan kee kun jechuun hogbarruu afaan oromootiif iyyuu gumaacha guddaa godha. Afaan Amaariffaallee afaan oromootiin wal qixxee beekta. Siyaasa Itoophiyaa keessa namni of gurguruuf afaan Amaariffaa dubbachuu yookaan barreessuu filata afaan oromootiin dursa fiddee afaan Amaariffaatti irra hiikamuun waan akka malee na gammachiisee ani itti mirqaanu keessa waan tokko jechuudha. Waan tokko kanaan durallee kaatinatti haasoftee kitaaballee keessattuu barreessee hin jaaladhu keessa barumsaaf gaafa biyya Singaappoor dhaqxe biyya maappii irrattuu barbaadde kitaaba keessa dhabde achi dhaqxee afaan haadhufiitiin yookaan ammoo daa'imni tokko afaan ofiitiin barachuuf mirgi qabaa waan jedhu ture. Si barnoota afaan Amaariffaatiif si qopheessanii diddee afaan Oromoo naa fidaa jetti. An kitaaba kan argadhee afaan Oromootiin barreessaa jennaan bakka san deemee barbaaduuf ture gaafii kanaaf illee na gargaara. Wanni sun ammoo jette yoo barreessitu jireenyi kan kee ka ijoollummaa san keessattuu wallaansoo gootee injifannoo mi'ooftuu argatte ka jalqaba gubbaattuu akka argamu dubbatta. Afaan oromootiin baradhaa malee afaan oromootiin alattuu afaan Amaariffaatiin hin baradhu afaanii kiyyiin jechuun afaan oromooti jette falmatte falmi guddaa keessa baatee afaan oromootiin baratte harka kitaaba kanallee oromoon barreessite immoo waan sun irraa jalqabnee haasofnuti namni hedduu waan kan waan hin beekne. Ana afaan lachuu wal qixxee dubbadde beeki. Afaan oromollee afaan Amaarinyaallee walumaa qixxee dubbadda. Kitaaba keessa agartee afaan Amaarinyaa mana barnoota keessi baradhe. Irraa kaasee guddoo jaaladhas guddoo dubbadhas guddoo barreessas afaan garuu beektaa waan barreessan waan dubbisan qofaa miti. Afaan qaama qabsooti qaama eenyummaa keetiiti. Warra ijoollummaan sabboonummaa nu qaran keessaan qubee afaan oromoo mana barnootatti miti baradhe. Ijoollee hoboo jala baradhe. Isaan qubee qaruu barsiisaniif daddafee kutaalee duubatti hafee daddabaree katabuu danda'eef. Achirraa barsiisonni yeroo san dhufanillee hedduu nu qaraa turan jechuu afaan oromoo kun qabsoo meeqan akka dhufe ijoollummaa warra mataa keessa na seeni so qabsoo saniif waan takka tarkaanfachiisuu barbaade garte yeroo nama Singaappoor dhaqu karoora afaan oromoo barachuutiin hin dhayne garuu achi dhaqu afaan tokko barachuu qaba namni tokko afaan tokko maaster godhuu qaba afaan tokko specializing godhuu qaba jedhan ijoollee nama keenya irraa dhuftu maal goota afaan Ingilish ijoollummaa irraa waan barattuuf they can continue with that one. Nugar warri afaan Ingilish afaan lammataa nu ta'e afaan dhalootatiin barachuu qabda. Afaan dhaloota tokko barachuu qabda jechuudha. Afaan first language barachuu qabda. Defaultidhaan Amaarinyatu kennama achitti. Amma gaafii na dhufe. Afaan Oromootiin afaan dhalootaadha beektaa mother tongue jedha. Afaan dhaloota gaafa barsiisa
afaan nan danda'a afaan Amaarinyaa kanallee garuu immoo afaan kee kadhatu afaan Oromoo ta'edhaan. Kan maali afaan sun hin beeku jaarsi. Afaan kee moolleedhaan footoon isaa achirra hin jira. Afaan akkana jedhee seenaa ittiin. Literacharii isaa barruulee isaa argachuu dandeenyaan rakkoon qabu naan jedhe. Achi yuunivarsiitii adda adda barreessee deebiin gaariin turre pozitiif hin turre. Pozitiif ta'uu dhabuu isaa immoo morka keessa na galchee du'een argama malee. Afaan Oromoodhaan afaan abbaa kiyyaa afaan aadaatiyyaa afaan Oromiyaa abbaa caacaasaa jennee afaanuma keenyaan katabnee dubbifnaa afaan Oromootiin barannee guuttannaa. Bakka literaachara argachuu hin dandeenya kanaafuu afaan Amaaraa hin dandeessan nu gireediin ka'eedha naan jedhan garuu kun qaama qabsooti barachuun qaban jedhe. Booda rola dipaartimentii waliin mari'atee dhuunfaa keetiin kitaabota literaachariif ta'uu danda'an argachuu dandeesse ni hayyamna jedhanii achi yeroo san kitaabota muraasa jira jettee afaan Oromootiin yeroo san. That's why it's very important namni kenna kitaaba irratti invest godhuu qaba barreessuu irratti. Yeroo san amma warra akka Gaaddisaa Birruu Nama Wayyeessaa Asaffaa Dibaabaa walaloo irratti nam kun dhangaasee yeroo san beeki wasanee bashaa warra akkana ijoollee walitti qabdee naa ergite ijoollee san galchee bifa saniin akkasii baradhee gaafa naa hayyamanii barachuu eegalu probably that was one of my happiest day. Wanni qaba jettaan booda kana eegamma xiqqoo qabbanee waggaa lamaan dabre kana gaara ba'uu jaalladha. Kilimanjaro moo ba'u there is this feeling gaafa deemtee fiixarra geesse nanga itti ilaalaa deemta hedduu si dadhabsiisa fiixarra hogga geessu there is a sense of accomplishment sin dhagahamu yeroo san afaan Oromoo san dhagahame. Yeroo afaan Oromootiin barachuu fedha afaanii dhaloota kiyya afaan Amaariffaatiin miti jettu afaan kunuu maal akka ta'e hin beekanii turanii yuunivarsiitiitti baratamaa jedhame yuunivarsiitii Finfinnee yoo adeemtu afaan Oromoo warri bilbilan yoo gaafatanii afaan gosaatii yookaan tribal language xiqqeessanii afaan ittiin baratamuu. Tribal language miti literaachariin qabu. Akkas jedhan. Reefu waan akka xiqqoo isaa gargaara malee literaachariin hin jiru jedhanitti jalaadhaan. Kana xiyyeessa galche. Anillee baatee hin barbaadu jedheen. To a level scholarship dhiisuu naawwisiisa beektaa waan keessa dabre yeroo ijoollummaa isaanii sabboonummaan jirti maal jirti beektaa. Sasaniin na dhagahame garuu warri barsiisota illee naa hubatanii wal mari'atanii dura murteessanii jiran afaan Amaaraa baradhuu jedhanii wal mari'atanii literaachara argachuu dandeessa kitaaba mataa keetiin naan jedhan. Kitaaba ulaagaa ittiin madaalantu jira saniin deemee literaachara haga afaan Oromoo kitaabota afaan Oromoo yeroo san barraa'anii gabaarra jiran yeroo san dhadhoo san gurguramtu beektaa. Beektaa baay'ee deemnee biyya sanii namni arguutti hin jiru malee. This is 2003. Barely what 21 years ago, you know. So yeroo sanitti kitaaba xiqqoo gabaa keessa barbaadanii bitanii kitaaba san qoradhee jechuudha. Wanni biraa namni gariin hin beeku malee Jawaarri gaafa qabsoo karaa nagayaa kana jalqabuyyuu odoo gara ollaa Amaaraa fa keessallee deemee haasawaa jiru kitaaba Jean Sharp tarsimoo qabsoo karaa nagayaa haala ittiin gaggeessan afaan Oromootiin hiikti. Dr. Abdul Samad Muhammad Fawajjin taatanii siif ala rifaati. Sunillee irraa dubbanni jechuun afaan Oromootii kana xiyyeeffannaa afaan kana guddoo kennita. Kitaaba kan keessatti ammoo gaafa gara Singapore deemuun duraatu Itoophiyaa daawwadhanii gara kaabaa kan isin geessanii warri walloo ka afaan Oromoo haasa'ullee argiti. Ijoollee jaarollee si eebbistee maallaqoo illee kennitee fi bira deemte san. Kammi irraa dubban xiqqoo waan afaanii kan guddoo waan fardii barbaachisa waan ta'eef. Walumaa gala ana afaan baay'ee jaaladha. Waa barreessuu waa dubbisuu hedduu jaaladha. Afaan Oromoo qofa miti Amaariffaa illee hedduu jaaladha Ingilish illee hedduu jaaladha beeki. Because there's nothing like reading and writing. Namni keenya dubbisuu illee waan jedhu barreessuu irratti akkuma Itoophiyaatti namni dubbatti afaadha. So writing is the way to make your brain exercise. It's very important. It's like two way. Waggaa dubbiftuu I feel like mataa kiyya amma waggaan dubbisu garkanatti kan deema. Waggaan barreessuun wakkan deema. Afaan Oromoodhaan afaan abbaa kiyyaa afaan aadaatiyyaa afaan Oromiyaa abbaa caacaasaa jennee
eebbifna afaan oromootiin barannee guutanna. Feel it, the machine working. So machine physical exercise I think you have to make your brain exercise. Anama ijoollee ta'ee beektaa kitaaba keessatti illee bal'ate dheedhiise. Faana hafaa barreessa ture dur. Kana ichima jaalalaa kan jedhanii jira. Galgal gadda. Mata duree tokko as keessatti argu sagantaa san yaadadha sagantaa ichima jaalalaa. Exactly. I should have attributed ichima jaalalaa kan jedhantu jira. Sagantaan tokko immoo jira fakkeenya yeroo lol baadimmee sanii waa'ee qonnaan bulaa xalaa barreessu. Ani hedduu barreessa ture reediyoodha. Barreessuun nam guutuu nam gooti. Kanaaf amma tokko sani gara qabsootti immoo gaduftu afaan guddisuu qofa osoo hin ta'in nami kee afaan isaa waggaatti haasofte galaaf beeki. Aga feete fluent yoo taate mammaaksa Oromoo afaan Oromootiin namaan galu. Afaan Ingiliziitiin namaan galu. Mammaasii Oromoo afaan Oromootiin irra namaa gala. Nama durfaa gaafataman paaltokii maal kana fakkeenya yoo kennu akka gara qonnaan bulaatii yoo yaadate ammoo waa'ee jaarmaa siyaasaa hoggaaf jaarmeen siyaasaa akka haraashee fi harqootaatii maal jedhee hoggaa haasa'u kuni nama kee akkasii si hubata. Afaan biraatiin yoo ibsiteef wanni isaa qofa argata dhuka gadi hin seentu. Surri gadi hin seentu superficial ta'a. Waan jedhaniif yoo nam tokko afaan isaatiin afaan dhalootaan itti himte wanni sun qalbii nama onnee nama seentii jira. Yoo ammoo afaan biraatiin kan inni baratan itti himte garmataa deemti hiikachuu qaba hubachuu qaba. Guutuu hin argatu hiika waan jedhutu jira. Afaan beekta jechi qofa miti. Dhugaa. Afaan is cultural, psychological. Seenaa eenyummaa. There is deeper. Yaa sammuu hunda qaba. Maaliifii waan connect guutuu jira. Akkaataa waa itti ibsitu. Gaalee takkaan him takkaan waa baay'ee himuu dandeetta afaan keetiin. Kanaaf amma hoggaa kitaaba Jiin Shaarpillee hogga goonu sanuu booda yoo ilaaltema barruun beektaa barreessa gara peejii gara 40,000ti. I have a collective writing. Waliin ijaaramee jira yeroo san yaadatte inni guddoo barreessa beeku durra kaase afaan Oromoo irra barreessa caala afaan Oromoo irra barreessuuf wanni barreessa maaliif genereeshinii keenyaan wal qunnamtii godhuudhaaf to connect at metaphysical level hedduu na gargaari. Ittiin dubbachuullee ittiin barreessuulleen hedduu na gargaari saniif guddoo fedhii irraa qaba. Waanum kana irra deebi'alleen jabeessuuf namichi tokkin aktivistii warra Native Ameerikaanii Kanaadaati. Faranjiin gaaf dhufte aadaa afaan irraa balleessite. Lafee deemtu nu goote aadaa afaan eenyummaa irraa balleessuun sun akka atoomik hydrogen bombiitini nu barbadeessanii lafee deemtu nu godhanii afaan malee aadaa malee namni namaa miti waan jedhu dubbatee jira. Waan Jiin Shaarpii kanaan wal qabatee haala qabsoo karaa nagaa keessattuu gaaffii deebii tokko dhiyoo kan dhagahe. Waa'ee Jiin Shaarpii yoo haasoftuu yuunivarsiitii barattee turte biyya Singaaporillee, Kolombiyaallee, Istaanfordillee keessattuu barattoota sochii qabsoo nagaa biyya adda addaatiin akka wal agarte muuxannoo qabdu. Ani yeroo atin haasoftu gaafa 2014 sun durallee sirraa beekan namattu dhiyoo kana Jawaar waan biyya Araba maalii Misrii sun keessa qooda qabaa jedhee hin dubbanne takka nan dhageenye wanni kun waan isaan hin dhageenyeef soba waan jedhu dhagahe kana Jawaar nan beekuttu beeka kan akki beeku ragaa ba'uumi fi asirratti dubbachuu hin qabde dubbachuu hin barbaanne maal jennaan kitaaba Jiin Shaarp 2008 kitaaba sun gaafatti baas. Yeah, ture jira. I think right after Stanford or akkas walkasi. Wani tokko beekta wanni amma kitaaba kan na barreessise. Waa baay'ee hojjenne. Yaada lama jira sochii qeerroo kanarratti. Tokko akkuma waan tasuma dubbiin kaatee itti deemamee ka jedhu lammaffaa immoo ka hojii keessa dabreewu inni goone. Amma yeroo hin dhaaba'u nam warra mootummaa tokko arge. Anumatti hima beeka akkatti qeerroo gurmeessanii qeerroo ijaaranii akkatti wayyaanii kuffisan. Rakkoo irraan qabu seenaa wal saamurraa ajaan qabuun garuu hojiin qabsoo qeerroon godhame street work qofa osoo hin ta'in brain work. Qabsoo nagaa yoo itti seene akka carraatti seene
kitaaba keessa gartee jirta. I think 2005 Stanford dhufe. 2005 2006 waggaa tokko political science odoo baradhu. Seenaa uummata gurraacha Ameerikaa kana interested ta'e qabsoo isaanii seenaa qabsoo isaanii. Seen durattu Singaappoor deemte Singaappoor irraa Hindii deemte Mahatma Gandhi fa'aa daawwatte. Sun booda waan fa'aa ka Hindii dhaqee gaalaale. Ka Hindii dhaqeera yeroo Singaappoor jiru. Qabsoo nagaa qorachuu garuu ka dhaqee 2008 beeki. 2007 irratti 2006 gara dhumaa irratti koorsii African American Studies irratti waa'ee African American struggle. Particularly on Student Non-Violent Coordinating Committee SNCC jedhamu jira ka Stokely Carmichael fa'aa keessa turan yeroo gartee sadarkaa siiniyeeritti Martin Luther King fa'aa Malcolm X fa'aa ture sadarkaa dargaggeeyyii immoo barattoonni gurraacha Student Non-Violent Coordinating Committee ka jedhamu jira so seenaa kana qorachaa ture Professor Johnny Carson wajjin isa wajjin soo baradhu Ben Carson I think maqaa isaa harkaa wallee jaarsa wajjin soo baradhu seenaa qorachuu dhaqe beeki not mala qabsoo osoo hin ta'in seenaa uummata gurraachi uummanni gurraachi beekan akkamitti qabsaa'e ka jedhu. Kana maal godhee waa'ee qabsoo nagaa kana arge. Non-violent resistance ka jedhamu kana. Start to read more. Dubbisaa hojii G Sharp introduction keessa seenee jechuudha. San booda much more interested taananii gara Indiyaa deeme 2008. Gara Indiyaa deemee Indiyaa qoradhee qabsoo warra Gaandii fa'aa qoradhee deebi'ee dhufee san booda upon graduating 2009 Stanford irraa graduate waggaa godhu DC'tti seentarii qabsoo nagaa kanarratti hojjetu jira internship fudhadhee achi taa'e seentariin sun immoo facilitate naa godhee gara Eastern Europe yaadatta color revolution orange revolution the jasmine revolution maammaan jedhamu kana ijoollee san goote immoo isaa wajjin lived experience hojii isaanii qabsoo keessa isaan baratan qorachaa ture. Kanuma keessa kitaaba G Sharp ka hiike G Sharp illee qaamaan argee waliin hojjechaa ture. Kan hunda nutti haasawaa baatan hin beekne warri si beeknu. Gaaf dardaraa gaafa rifeensa qabdu. Hangaaf sullee. Rifeensi kiyya akkasuma. Ani moluu tare dhaladhise yaa. Rifeensi guddoo hin qabu. Sigumatti arriin baate sittuu. Ani immoo laa'uu jettee xiqqoo ammallee keetillee nama faatu wayii qaqqabina fakkaata. Faatuun hin dhuftu warri malee. Warri immoo laa'uu leeta gaafiif deebiin. Garuu waan afaan Oromoo kan dubbanne amma gaafiin afaan Oromoo afaan federaalii godha jedhamu. Baceen cartee jirte hin jirtu gaafiin sun. Nama hin gaddisiisu. We have to rethink jechuun amma sunillee dhufa. I think warri amma paartii biyya bulchuu afaan shan afaan federaala goonaa jedhanii carsaa turani. But we have to think beyond that yaaduu qabna. My thinking process amma maal jira. Afaan biyyoota fakkeenyaa fi waa'ee Singapore irra barreessa. Akkaataa itti diversity manage godhanii afaan hundaa afaan maal godhan creativity barbaachisa. Afaan maraanuu namni akka baratu afaan ifiitiin akka baratu afaan warra malee afaan biyyoolessaa akka ta'u recognition warra abbaa biyyummaa native isaa waan ta'an kennuudhaaf English immoo working language godhanii promote gochuu. I think sadarkaa Itoophiyaatti illee namoonni yaadu jiru. Yes. Sadarkaa Itoophiyaatti amma kan yaadu English promote gochuu baay'ee barbaachisa. Afaan keenya cimsata. Afaan keenya cimsata. Afaan keenyas afaan saboonni afaan isaanii haa cimsatan. Garuu competitive ta'uudhaaf regionally globally competitive ta'uudhaaf English irratti hedduu focus godhuu barbaachisaadha. Maaliif Itoophiyaan biyya nama miliyoona 130ti. Kan keessa harki 75 probably 80% young people uummata dargaggeeyyii. Dargaggeeyyii kana economy Itoophiyaa ka Abiy Ahmad daaraa godhe kan dhiise at the best of it. Humna kana baadhachuu hin danda'u. Population uummanni jechuun keessattuu dargaggeessi kuni yookiin bu'aadha yookiin ba'aadha. Yoo hojiitti oolchite bu'aadha asseetiidha jechuudha. Yoo hojiitti bobbaasuu baatte ba'aadha. Biyya tokko guddisuu kan danda'a yookiin ajjeesuu danda'a. So we have to export and we are already exporting. Humna namaa export godhu jira. Biyyoota Arabaatitti Oromoon kun qoftu gara miliyoona tokko olii jira. Dubartiin Oromoo tokko kaffaltiin isin biyya Arabaatti argattu ka Keenyatti yoo wal birattuu qaban marroo sadii gadaanadha. Warri afaan Ingilish waan dubbatu. Philippines ammoo Ingilish san caaluu waan dubbataniif kan Itoophiyaan argattu wayita shan. Exactly. Waan kana baay'ee dugaleessaa illee baay'ee deddeema. Hogganoota isaaniis illee baay'ee dubbise.
andura waan reesizimii qofa irraa natti fakkaate. Ijoolleen ta'e nama achi deemtu Afaan. tokko afaani. Mm. Lammaffaa skills. Yeah. Ijoolleen ta'e saana dhiqoo osoo hin baratin achi dhaqu jirti. So nuyi afaan Arabaa, afaan English barsiisuuni very very important. In addition to maal barbaadde mandi markatiisuudha amma kiloota maal ministeera jedhan jira amma ka mufariyaa hoggantu. First thing that should have been done, what are the demands? Labor demanding biyyoota Arabaa kuni what is it? Is it health sector irratti moo IT dha moo service kami ka jedhu. Kanarratti wanni ijoollee ogummaaf dandeettii afaanii godhuu irratti hedduu barbaachisaadha. Utubaan ajaa'oo afaan Oromooti maddisa fooyyadaan keera laftirriiti yoo mootee gabaate afaan adagaati beeki afaan Oromoo mootii moototaati yoo mootee gabaate afaan adagaati beeki afaan Oromoo mootii moototaati. Kanaaf nama English cimsaa deemuu waan hin barbaachisaadha kan hin yaaduu fi globally amma the western economies namni dulloomaa deemaa jira. Aging is big problem. Gara China will face the same problem soon. Japan isa keessa jirti, Korea achi keessa jirti, Western Europe kana keessa jirti, amma Germany rakkoo keessa jirti. Sooner or later humna namaa barbaadan. Humni namaa barbaadan kuni gara injineenii gara mediciniitiinis ogummaan cime. Ogummaa qabeessa fi afaan qabeef afaan English very important. So I think afaan keenya advocate godhaatuma san cinaadhaan garuu immoo English godhuun tokko globally competitive godha. Lammaffaa masaanummaa biyya keessa jiru kana leellaaffisa. Masaanummaa biyya keessa jiru kana dorgommii wal qixxeessa. Ka Amaariffaa dubbatu, ka afaan Tigree dubbatu, ka Oromoo dubbatuuf dirree dorgommii wal qixxeessa. Anama Singapore kan arge beekta. Singaporetti in 1950s 1960s language politics was toxic. Hedduu wal guddaa ture. Liikwaayyuu dhufee Maleeshiyaa irraa citte. Eega citan booda garuu maal godhanii itti fufee beekta siyaasan afaanii garuu namichi maal godhe afaan hundi wal qixa jedhee English super promote goonaani namu afaan fi malee nu barataa beekta garuu hojii keessa competitive ta'uudhaa fi English immoo abbaan qabu miree isaaniif abbaan hin qabneef kun kiyyaa walii butuun hin haftee jechuudha. So I think Itoophiyaatti illee we have to be very creative and English irratti ni godhu afaanii wal qabatee waan tokko sii dabala. Rakkoo barnootaan Singapore na mudate maal beektaa? Barataa cima ture. Right? Garuu I don't think mana barnootaa keessatti akka paragraafii tokkollee barreessee hin beeku. An giraamerii beeka malee dubbachuu fi haasawaa na dhibaa jette. Giraamariin beeka? Waa barreessu dubbachuun hin jiru. Ibaman siyaasa keellee impact waan wanta fakkaate yoo ilaalu amma. Maaliif waan fudhattu abaacaadhaadha keessaa filadhuudha dhugaa fi kijiba jedhi maali reasoning hin jiru. Singapore dhaqu bakkeen amma Itoophiyaan bal'inni Itoophiyaa let's say kaaree miliyoona tokko jedhe dhuga moo soba jechaa baranne nu. Singaporetti afaan Oromoodhaan afaan abbaa kiyyaa afaan aadaatiyyaa afaan Oromiyaa abbaa caacaasaa jennee afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaan Oromootiin barannee guutanna.